Ashama daawwattoota fi dhaggeeffattoota chaanaalii Ubsee Shawaa nagaanii fi araarri jaalalli waaqayyoo iddoo fi kallattii golaaf golantaa irra jirtan irratti isiniif haa baay'atu jirtu jecha kunoo arras deebi'een dhufee jira. Yaa walirkaa babbadaatuma dhufnaa maaliif hojjettanii haaluma jireenya mijachuu diduunan sinarkaa babbadaa isiniin jedha. Chaanaala kanaaf haaraa warri taatan like, share, subscribe gochuudhaan na jajjabeessaa warroonni immoo na jajjabeessaa turtan guddaa galatooma eebbifamaa isiniin jechuun barbaada. Garuu na jajjabeessaa jechuudha. Chaanaalli kun hin argitu guddachaa hin jiru. Na jajjabeessaa na guddisaa isiniin jedha. Har'a immoo maal qabattee dhuftee Obseen jechuun keessan oolu akkuma tambilarii kiyya argitanii waa'ee gidduu kana baay'ee deddeemaa jiru yaada tokko wanta sammuu kiyya keessatti na dhibe tokko gara keessa fidee dhufe jechuudha. Egaa obboloota koo maal seetanii gaafa nuti shamarran jedhnu yaadni keenya hin beeku garuu dhugaa dubbachuu fi yaadni keenya dheeras ta'uu gabaabas ta'uu anaafuu naa galaan jiru jechuudha. Nuti gaafa biyyaa baanu maaliif akka biyyaa baane maal karoorsine maal yaadne akka biyyaa baane hin beekne jechuudha. Hundumti keenya tokko of jijjiiruu maatii keenya jijjiiruu guddachuu haala qilleensa jireenya keenya fooyyessuudhaaf biyyaa baana jechuudha. Kanaaf nuti gaafa biyyaa baanu hanqina sammuu qabaannee otoo hin taane hanqina birrii qabaanneeti. Nuti hanqina birrii qabna malee hanqina sammuu qabna. Akkuma nama tokkootti yaaduu dandeenya. Akkuma nama tokkoottis immoo karoorsinee hojii tokko uummannee hojjechuu waan dandeenyudha jechuudha. Kanaaf maal jechuu barbaadde har'a Obseenii yoo jettan jechuudha gara yaada keessa tokkotti yookaan darbu waa'ee obboleettii keenya boqattee jirtu kanatti dhugaa dubbachuuf lubbuu ishiitiif jannata haalaatu waaqayyo immoo maatii ishiitiif jajjabinaa kennu gadda guddaadha. Ishiin boqachuu ishiitti ana baay'ee natti dhagahame jechuudha. Maaliif akka nama tokkootti dhugaa waaqatii fi baay'ee tokko natti dhagahame. Biyya ormaa keessatti dhiisati biyya ofii keessattuu gaafa dhalli namaa tokko boqatu baay'ee ulfaata jechuudha. Maatii ishiitiif jajjabina jenna yaa ishiidhaaf immoo waaqayyo jannataan ishee haa yaadatu. Garuu immoo wanti ittiin obboleettiin kun boqatte yaadni ishii baay'ee ulfaata jechuudha. Kun of ajjeesteedha, kun namatu ajjeese jedha, kun immoo obboleettiin kun baqa manuma keessatti of rarraaste jedhu jechuudha. Yaadi namaa baay'ee dhugaan ishiin baane dhugaa ishii immoo rabbiin haa baasu. Yoo of ajjeestes ta'e yoo namni ajjeeses ta'e yoo immoo akkuma jedhamu immoo teessi dhugaa ishii rabbiin haa baasu. Garuu immoo akka yaada kiyyaatti of ajjeeste taananii balaan ishiin ittiin of ajjeeste maali jedhamee gaafa miidiyaa kanarratti gaafatamu wanti ijoolleen jedhan jechuudha. Hiriyaa qabdi biyya keessatti hiriyaa qabdi. Hiriyaa ishii suni gaafa motorarraa kufee boqatu innis motorarraa kufee gaafa boqatu gaafa itti manii obboleessi mucaasanii gaafa suura mucaa boqate saniitti kaasee erguu irrifattee boodarra sistarii ishiitti dawwaltee ishiin immoo anis ergenni boqate maalitti tanafaa anis nan du'aa anis nafarrarraa sofan ajjeesaa garuu kafana meeshaan qabu shaanxaa lama jira isa immoo reeffa koo faana sinii dhufaa jettee obboleettii ishiitti dubbatte an jedhamu hin jira jechuudha. Yaada kanarratti waan xiqqoo ishii kennuu barbaada jechuudha. Obboloota koo nuti shamarran yoo jennu sirriidha. Yaada keenya jijjiiruu dandeenya. Yaadni keenya dheerachuu gabaabbachuu danda'a. Garuu immoo wanta biyyaaf baane san gaafa yaadnu eenyu jecha biyyaa baane maaliif biyyaa baane inni gaafa irreeknee ilaallu dhugaa wanta lubbuu keenyatti nu tarmaamsisne jechuudha. Dhiira yoo ta'e dhiira baqa. Nama san caala koo haadha keenya nutti yaala. Haati keenya jecha ishii jijjiirramnaa. Abbaa keenya jijjiirree boqachiisnaa. Haati keenya nutti haa boqattoonnee biyyaa baana malee dhiirri namaa nutti haa boqattoonnee biyyaan baana. Eeyyeen jaalachuu dandeessi. Eeyyeen amma feetee yoo haa jaalattu. Eeyyeen ammuma feeyyuun ofuma ishii bichaa yoo ta'u taane ishii bichaa yoo taane ishiin bakka dhugaadhaatti nuti bakka daraara. Dubartuma kam yoo taatu amma feeyyuu dhiira yoo jaalanne jechuudha. Amma fee jaalallee keenya yoo jaalanne lubbuu keenya dabarsitanii lubbuu keessanii kenninaaf. Maaliif hoottanii? Micoon sun har'a mucaa kanaaf jettee lubbuu ishii dabarsitee kennite malee otoo bakka mucaa sanii immoo mucoo kanaa immoo mucaa san ta'e yookaan lubbuu isaan kennuuf ta'uu danda'a. Batalee jaalala bara kanaatti lubbuu ofii nama kennuudhaan ta'u. Jaalala bara kanaatti harsaa lubbuu kennina.
maal obboloota koo dhugaa waan biyyaa baaneef alaallu. Biyyaa ba'uun keenya nuti tokkoffaa maatii keenya jijjiiruu, ofii keenya jijjiiramuu, maatii keenyatti boqonnaa nutti argatanidha. Gaafa biyyaa baanu haadhaaf abbaa keenya nutti dadhabee nutti boo'ee nu gaggeessa malee hiriyaa nuti as teenyee qabnu kanaa miti nu gaggeessa nutti boo'ee. Lammata immoo gaafa nuti biyyaa baanu haatii fi abbaan keenya eebba addaa nuuf kennanii nu eebbisanii nutti boo'aa nu gaggeessu. Isa bees teenyee barre onlaayinii kanarratti baruu dandeenya. Qaamanis baruu dandeenya. Haa ta'u iyyuu malee har'a ishiin mucaa saniif jettee of ajjeeste haati ishii muggaddee san caalle keessa jirti. Maaliif maatii keenya yaaduu dadhabna? Maaliif haadha keenyaaf yaaduu dadhabna? Ani dhugaa isinitti himaa baay'een gaddeechuudha waa'ee du'a mucoo kanaa. Baay'ee gaafa haala itti maazara ishee warra du'aa san dhageesse gaafa natti himanii gadda guddaa natti dhaga'ama. Maaliif waan hin eeggamne waan hin tilmaamamnedha. Mucoon kun amma waggaa 7 biyya ormaa keessa turteedha. Waggaa 7 kana haati ishii agarree eenyumti ishii agarree mee tilmaama haatu fi waggaa 7 otoo nama hin argin lubbuu ofii biyya ormaatti baasuu jechuun dhugaan ulfaata. Yaa ijoollee akka kootti jechuudha dhaamsi kun obboloota koo shamarraniitiif wanta beekurraa isin dabarsa. Dhugaa amma feetanuu yoo dhiira jaalattan amma feetanuu amma fe'amee yoo jaalattan lubbuu keessan tilmaamtanii dabarsitanii kenninaaf. Maaliif lubbuun gatii guddaa qabdi. Jaalalli garuu har'a sin jaalatee boru sin dhiisuu danda'a. Wajjin immoo fullaa'uu hin danda'a jechuudha. Mucoon kun amma jaalattee inni gaafa boqatee dhaniitti man ishiinis boqatte malee maal beekti otoo yeroo dheeraa wajjin jiraatte mucaan kun dhiisee kan biraa jaalachuu danda'a. Maaltu beekama? Carraa waaqayyoo koo baay'eedha. Carraan waan baay'eedha. Ixaan jireenyi waan jireenya irratti wanta lafa kanarratti waan baay'ee argu. Ammuma wallee bulluu wanta haaraa argaa deemna jechuudha. Kanaaf namni kamiyyuu yoo taane jechuudha. Dubartoota kamiyyuu yoo taane wanta biyyaa baan ibsan maaliif biyyaa baane jennee ilaaluu qabna. Gaafa san wanti hundinuu gala jechuudha. Eeyyeen of jijjiiruuf baan, eeyyeen maatii keenya jijjiiruuf baan, eeyyeen immoo birattis jireenya tokkoof hiriyaa gaalaa tokko qabachuu nu barbaachisa. Sirriidha. Eeyyeen nuuf ta'e taana nu barbaachisa. Garuu immoo otoo haati keenya asii mimmaa ishee dhangalaastu asitti lubbuu keenya baasuun akka kootti hin ulfaata. Biliis irraa baaqoon. Mucayyoo kanas immoo dhugaa waaqayyo dhugaa ishaa baasu. Akkan jechuun miidiyaa irratti ba'ee argetti gaafa dhugaa ishee baasaa jedhan ijoolleen mucoon of ajjeestee namni sana ajjeesne inni shakkinee turre biirootti dabarsinee kenninee jirra. Biiroon nu qorannoo nuuf kennaa jira. Namni jedhanii ijoolleen TikTok irratti dubbatu jechuudha. Mucaan tokko sirii adaraa natti kennattee deemtee jira jedhee dubbachaa ture jechuudha. Yaa obboloota koo dhugaa isin jira. Biyya ormaa kana keessatti yoo jireenya ilaallu in ulfaata. Kanaaf warroonni balaa jaalallee keessanii akka giroroksii dhuguu lubbuu ofii baasuu yaaltanii dhugaa isin jedha of eeggannoo godhadhaa. Of qusadhaa. Jaalalli dhuma lubbuun ofii garuu jaalalli haarsaa miti garuu lubbuun ofii haarsaa nama barbaachisa. Jaalalli yeroodhaaf haarsaa kaffaluu dandeessu. Garuu immoo yeroon booda dhumuu danda'a. Ijoollee yoo duune koo yoo lafa kanarraa boqanne wanti nuti argannu tokko hin jiru. Maatii keenyatti madaa yeroo dheeraatti tumnaa ofii keenya firree lafa kanarraa dhaabna jechuudha. Kanaaf yeroo qabnutti fayyadamnee nama kamiyyuu ta'e yoo haasofsisnes yoo maal ta'es bakka aga xumura lubbuu keenyarra hamma ga'utti otoo hin taane of tilmaamnee haasa'uu qabna bakka nama wajjin. Of tilmaamnee gaafa haasofnu xumura lubbuu keenyaaf hin kenninu. Otoo kennine iyyuu immoo amma ani beekon akka kootti baay'ee ulfaata. Garuu dhiifama naa godhaa. Ani akka kootti baay'ee hin gadde jechuudha. Kanaaf obboleewwan koo shamarranii biyya ormaa keessa jirtan piliis of eeggadhaa. Nuti gootoo biyya kanatti duune du'a lama duune jechuudha. Tokko du'a lubbuu, lama du'a foonii. Maaliif hoo jettanii guyyaa meeqa biyya ormaa kana keessa jiraanna?
guyyaa meeqa biyya ormaa kana keessa firiijii namaa keessatti qasaqasne foon keenyarree amma baradoo ta'utti lubbuun keenyarree baatee foon keenyarree amma baradoo ta'utti guyyaa meeqa firiijii keessatti. Kanaafuu otoo kana arginu otoo han baay'ee arginu ofirratti tilmaamuun akka guutuun ulfaatu ofirratti tilmaamuna lubbuun keessan baay'ee gaariidha. Akkuma qalbiitti miti kan uumamne nuti haarsa nutti kaffalameeti. Aarsaa guddaan nu kaffalameeti nuti kan uumama taane. Kanaaf lubbuu ofii keessanii irratti hin tilmaaminaa siin jedha. Kun dhaamsa koo obbolummaati. Obboleettii keenyanis lubbuu keetiif jannataa kennu jedhaatii koomentii jalatti barreessaa fi akkasumallee maatii isheetiif jajjabina hawwaa fi dhugaa siin jedha. Ani kan du'e irratti goree kan madaa ta'e afutu na gaddisiisan dhugaa siin jedha. Obboleettiin keenya iyyeen itti gortee boqattee hojjenne haati ishii garuu baay'ee gaddaafte jechuudha. Ani akka dhageettiyyuu haati ishii gaafa itti manii akka malee taateedhaan dhugaa dubbachuuf jechuudha. Kanaaf gaddi haadhaa garaan haadhaa baay'ee ulfaata waan ta'eef madaa oomillee jireenya ishii keessatti keessaan baane itti ta'e dhafa jechuudha. Kanaaf maatii ishee hundumaaf jajjabina hawwaa fi isiniin jedha. yaadni koo warra kana fakkaata dogongoroo jiraatu dhiifama si gaafadha. Chaanala kiyyaaf haraa warra taatan laayik sheer sabskiraayib gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jira. Viidiyoon biraatti ammoo walitti dhufnutti horaa bulaa.